Ashamar kafuune jira jirtu ilmaan Oromoo alaa fi keessa jirtan nagaa keessanii hangama gootiin nagaadha nagaa fi salaamtaan xiyya bakkuma isin jirtan maratti nagaa fi gaarreen qaxxaamurtee isin harkabdu jecha akkam jirtan nagaa keessanii haa oduulee haala yeroodhaa muraasa tokko qabadheetiin argamee hankaduma sagantaa gootiin wajjin hordoftan asumaan isin affeera jalqaba irratti ilmaan Oromoo biyya Yemen keessatti baqattoota ilmaan Oromoodha biyya Yemen keessatti mana tokko keessatti ibiddaa waadaman san warra lubbuun isaanii dabarteef jannata hawwina warra lubbuun jiraniif ammoo biyya isaaniitti akka deebi'an hawwina maatii firoottan isaaniitiif ammoo warra maatii isaaniitiif fi firoottan isaaniitiif jajjabina hawwina ilmaan Oromoo maraaf jajjabina hawwina kan yeroo jennu ilmaan Oromoo alaa keessa jirtan dhimma hidhamtoota baqattoota Yemen keessatti lubbuun isaanii wareegamtee kun jechuun ammallee ragaa parsantii 100% mootummaan Itoophiyaa kunii fi uummanni Oromoo maal akka waliin ta'u ragaa kan nuu ta'u jedhee nama tokkotti maaliif jennaan mootummaan tokko baay'ee uummata Oromoo ta'uudhaa miti Itoophiyaa maqaa jedhu qofaan lubbuun namaa 450 ol wareegamtee mootummaan gabbee ibsa tokko osoo hin baasin alaabaan Itoophiyaan qabduun gadi siqin biyyatti mootummoonni naannootii fi hundi isaanii tokko osoo dhimma gartee baqattoota Yemen keessatti mana tokko keessatti ibiddaan waadaman kan akkam waan dubbii gara nama nyaatu mootummaan gabbee waan tokko hin dubbanne kun akkuma beekamu ragaa parsantii 100% nama warra gartee hin hubatiniif hubachiisu jennee amanna maaliif jennaan ilmaan namaati du'a gartee du'a bokkottuu du'a suukannee isaa akka malee nama jibbisiiftuudha kan baqattoonni Yemen keessatti du'an kuni kana yeroo jennu uummanni Oromoo alaa fi keessa jiru mootummaan kun bineensa tahee uummata Oromoo kana dhabamsiisuudhaaf akka adeemu akka ta'e hubatee haduraanillee akka hin taanetti gartee haajiroota mootummaatiin sobamu turellee amma kanarratti addaan baafatee karaa tarkaanfii lubbuu isaa of baraaruutti ce'uu qabaa jechuudha. Kana yeroo jennu ammaan tana haalli biyyattii Itoophiyaa tana keessa jirullee addunyaan Itoophiyaa ittiin ilaalu jirtullee akkuma beekamu ija nama biyyattii namni arguu ilaalu jiru ni hubattu. haala ammaan tana biyyattiin tun keessa jirtu yeroo ilaallutti ammaan tana Ijiptiis meeshaalee waraanaa ammayyaawaa garaagaraa qabattee daangaa Itoophiyaa irratti siitee meeshaa waraanaa asii fudhattee jirti. Otunillee oduu sabbar seenaa jaanii ammaan tana olii gadi oofanii dhukkee akka irraa kaasuuf deemtu kanallee dhagayaa jirra. Ammas Suudaanis meeshaalee garaagaraa Raashiyaa irraa liqeeffattee akka meeshaalee waraanaa gurguddoo qabattee naannoo daangaa Itoophiyaatti maxxantee jirtu ni argama. Garanaanis dhukkee irraa kaasuuf deemu addunyaan illee gartee sa'a 72 mootummaa Itoophiyaatiif kannitee turte san sa'aan 72 san dhumannaan Awurooppaa fi Ameerikaa keessaa nama hanqa muraasa biyyoota shan akkana waan fitti waamee guyyaa kaleessaa moo deengadda Tigraay gaafa deemanitti uummanni Tigraay uummata sagalee takkaa uummata gartee waliif galtee qabu waan ta'aniif sagalee isaanii bakka takkaa guyyaa sana lagannaa nyaataa mana cufatanii isaan hundinuu ooluudhaan akkaan keessa akka jiran mootummoota addunyaadhaa kan warra jedhan sanitti argisiisanii jiranii uummanni Oromootis yeroo ijji addunyaa Itoophiyaa irra deebite tana keessatti maal godhuu akka qabnu asumarraa hubachuu qabdanii maaliif jennaan Itoophiyaan biyyoonni addunyaadhaa gartee ammaan tana haala biyyattii Itoophiyaa kana keessa deemaa jiru gadi fageenyaan xiyyeeffannootti kan nan ilaalu jiran jechuudha. Maali jennaan faranjoonni bakka jenosaayidii kanarratti gartee duguuggaa sanyii mirga dhala namaa sarbama mirga dhala namaa biyya fedhe keessatti hojjetame jechuudha. Waan akkasitti wajjin taphan beektu addunyaan warra faranjoonni jechuudha. Kanaaf amma jenosaayidiin naannoo Oromiyaa fi Tigraay keessatti deemaa jiru kun addunyaadhaaf ajandaa ta'ee waan jiru uummanni Oromoo yeroo tana keessatti tattaaffii cimaa godhee sochii gaggeessee haala kanaan gartee akka biyyoonni addunyaatti illee uummanni Oromoo waan keessa jiru kana hubachuu qabu biyya keessaas lafaa ka'uudha qaba. Baay'ee ikoonomiidhaan kufee jira mootummaan kun akka addunyaa irratti ammaan tana hayyoonni keenya warri ala jiran aktiivistoonni warri halkanii fi guyyaa iyyanii mootummaa bineensa ta'uu addunyaa irratti beeksisaa jiran baay'ee haa galatoomni galanni keessan bilisummaadha jennaani. Dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan kun kufee jira jennaan kufee ikoonomiidhaan zeeroo bee jira isinillee quba qabdu. Kana yeroo jennu ikoonomiidhaan kufee jira jechuun
haa yoo ati sochii itti geggeessitee gartee fincila diddaa gabrummaa agarsiiftee mootummaa kun na laallatu mootummaan kun mootummaa kiyyaa miti jettee ka itti mootummaa kana ofirraa duran dhaabbanne ta'e mootummaa biyyoonni addunyaadhaa lakkii uummanni Oromoo kun mootummaa kana wajjin jira jedhaniiti nu hubatu. Kanaaf yeroo kana keessatti hamma danda'ametti sochii geggeessinee akka mootummaan kun mootummaa uummata Oromoo nyaata ta'uu keenya nyaataa jiru ta'uu addunyaattis beeksisuu qabna. Kana yeroo jennu ammas haala biraatiin ammallee ragaan qabatamaan kan jiru dhimma filannoo wajjin wal qabatee mootummaan paartiilee siyaasaa Oromoo kaafaa fi ABO'dhaa dhiibee paartii keessa filannoo keessa ala baasuudhaan kaafaa'oonis ibsa baasee akka filannoo biraa irratti hirmaachuu hin dandeenye haala kanaan jee ibsa baasee jira. ABO'lleen akkasumatti ibsa baasee jira. Kun turtii kaleessa galgala Jaal Daawit ibsa hoogganaa adda bilisummaa uummata Oromoodhaa ibsa miidiyaa OMN irratti kan itti argitanii jirtu. Amma yeroon tun yeroo itti gartee afaaniin sa'aa teenyallee waa'ee filannootiin sa'a itti gubnu miti. Sa'aa gartee sagalee teenyatti eeggannee haala lubbuun jiraachuuf dhimma lubbuun jiraachuuf dubbannu malee dhimma waa'ee siyaasaa yeroo waa'ee siyaasaa itti dubbannu jiru waan dhageessanii jirtan jechuudha. Kana yeroo jennu mootummaa filannoo jechuun baay'ee filannoo jechuun bar filannoo waan lama wayii lama ol keessaa waan filatan jechuudha. Haala kanaan warra paartiilee morkattootaa isa wajjin biyya kana keessatti filannoo gaggeessuuf deemtu erga firraa baase amma kaafaan paartii filannoo kana keessaa baate ABO'n baate ogaa paartiin adda bilisummaa uummata Somaalee Ogaaden baatee jirti. Lidatu Ayyaloo paartii sana keessaa filannoo bara kanaa raayistiin maadhujee bahee jira. Mootummaan kun akka eenyu wajjin filannoo gaggeessuu deema kunillee bargaa fi namatti ta'uu qaba. Kanaafuu mootummaan kun mootummaa gala ka'e ta'uu isaa uummanni hubate dhugaa dubbachuudhaaf filannoon akkanaa gaggeeffamuufis hin gaggeeffamtus akkana mul'atutti filannoo gaggeeffamuufis hin deemtu. Hamma yeroo takka gartee addunyaa fi kadhatee daraqqabaa jee kun akkuma biyyoota wanta kana tamii biyya Awurooppaa sana keessaa nama muraasa gartee kadhatee daraqqabaa maal jee kadhaa duruu wayiwachuu eegalan jechuudha. Kanaaf yeroo gartee uummanni Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa ka'ee mootummaan kun nuun ilaallatu mootummaan paartiilee morkattoota Oromoo kana gartee biyya keessaa firraa baasee keessaan filannoo durmaanne godhe nuun ilaallatu nu mootummaa keenyaa miti jedhee kaabaa kibbaan ka'ee gartee firraa uf jeefraa dura dhaabbachuu qabu yeroo tana amma gartee oduulee garagaraa haala yerootiin wajjin walitti deemnutti hammaatiif fixannee jirra. Turtii gaarii isinin jenna. Galatoomaa ilmaan Oromoo alaaf keessa jirta.